Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Oromoo, boleewwan musliimaa kan kiristaanaa akkam nagaa keessanii jirtu warroonni jalatti argamtu hundi keessanii baga nagaa taatan kan hundinuu ilmaan Oromoo hundi baga nagaa taatan jechaadha. Aappii tokko wayii qabadhee dhufe aappittiinis maalini waan beeku wal barsiisuun baay'eessa. Faayidaa qaba malee miidhaan qabu waan beeku wal barsiisu innis aappii ifaa telefoona akka ija isin hin miine jechuudha. Halkan yeroo hedduun keenya halkan fayyadamaa bulla. Halkanitti ilaallu bira ifaan telefoonaa kun immoo akka nama miidhaa jiru waan adda addaa irratti bahee televizyiinaa waa hundaa hin dubbatamaa doktoroos himaaraan dhagaattu. Ifaan telefoonaa kun akka halkan ija nama miidhu jechuudha. Amma sana waan qannasu aappii tokko hin qaba. Aappittiinis akkuma beekamu suuqii keenya keessa galee argannaa. Suuqiin kun jiru pilistoorii keenya keessa maqaan ishee tiwlaayit jedhamti. Tiwlaayit isa argannaa na hordofaa hordofaatti miti isaan na hordofaa tiwwi light okay agartanii miti ishee kana jechuudha. Tuwlaayit an buufadhee waan hin jiru jennaan tuwlaayitii kana ooppiin hin jedhan buufadhee waan isin immoo instaal jettu an buufadhee waan hin jiru kanaa fide ilaalaa gaasheenis akka inni itti fayyadu hubachuu barbaachisa. Ilaalaa sirriitti ilaalaa na caqasaa na hordofaa agartaniiti ala dukkanaa mala ala bifa barbaadeetu keessaan ibsachuu ni barbaadu. Ala adduu ala guyyaatti hin fayyada. Ala agartanii bicoo ibsuu barbaadanus ala agartanii ala dukkanisa barbaadanis ala guyyaa jechuudha. Ala haala feetaniin agartaniiti agartanii bifa kanaanis okay akkamitti immoo keessaa ba'an agartaniiti kun isii kana rukuttuu isiin kun ibsuutti hin danda'amnes tiddeetanii rukuttuu jechuudha. Amma keessaa baatu yoo deeffachuu barbaadan jechuudha. Amma waan ittiin keessan yaa kun keessaa ala baatan yaa kun asiin iftanii isii kana rukuttuu jechuudha. Kun kanas keessanii deebi'u ela okay agartanidha. Isii kana rukuttuu ni gootu kan xiqqooniif xiqqaa kan gara buttan xiqqooniifa ageeteef mukkata malqaa jalataa deema ela ageetanii ela akka feetan jechuudha. Akka ija keessaniif ta'u akka ija keessaniif mijaa'utti fayyadamtu jechuudha. Kun agartanii galatoomaa itti fayyadamaa isiniin jedhaa. Yoo isinitti tole sheerii godhaa boleewwan keessaniif kan arginiif kan beektan immoo ilaaluu dhiisuu dandeessu. Kan hin beekneef dabarsaa kan beektan silaa beektu kan hin beekneef dabarsaa isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum nagaa ta'a. Nagaa ta'a isiniin jedhaa. Fayyaa argadhaa nagaa ta'a nagaa boritti naa deebisuun amma aappii biraatii walitti deebinutti.